Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalala isin haga isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Oduu wayitaawaa akkasumas oduu simbirtuu fi kan biroollee qabannee dhufnee jirra. Wajjin turuudhaan itti bohara. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduu baay'ee miira nama tuqu, oduu nama gaddisiisu. Doktora ogeessa fayyaa hospitaala meedikaala Adaamaa doktorri ogummaa addaa yookaan ispeeshaalistii tokko halkan eda ajjeefamee bulee jira. Waan nama gaddisiisu. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa Landan jiraatan hiriira mormii ba'uudhaan mootummaa Itoophiyaa balaaleffatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti ajjeecha, saamicha, gidiraa garaagaraatii fi akkasumas duguuggaa sanyiitii fi buqqaatii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru akka dhaabu sagalee isaanii dhageessisanii jiru gaafatanii jiru. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas injifannoo irratti argatamaa jiru kan baarage mootummaan meeshaa waraanaa barbaadata gareedhaan gara Awurooppaatii fi gara Raashiyaa bobba'anis milkaa'aa kan jirre odeeffannoon nagahee jedhee jira. Dhumarratti immoo oduu dinqisiisoo pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakaaroonii fi haadha warra isaatiin wal qabatee jiru isinii qabannee jirra. Isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kenna ka jalqabaa oduu gaddaati. Oduu baay'ee miira nama tuqu. Itoophiyaan ogeessota fayyaa doktoroota baay'eeyyuu hin qabdu. Baay'inaan sirrii uummata isiitiin jechuudha. Ka qabduyyuu ajjeesaa jirti. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haaluma kanaan ogeessi fayyaa hospitaala meedikaala Adaamaa tokko halkan eda ajjeefamee jira. Caamsaa 27/2025 halkan jechuudha. Ogeessi fayyaa hospitaala meedikaala Adaamaa ogeessa ogummaa addaa yookaan ispeeshaalistii lafee irratti hojjetu ajjeefamee bulee jira. Ogeessa fayyaa kabajni isaaf malu ture. Osoo biyya ambaa taate kabaja guddatu isaaf mala. Garuu lubbuu nama baratee laaftumatti galaafatuun kun maaliif ta'e? Gochi kun tooftaa isa kaan ajjeesuun kaan ittiin sodaachisuuf kan raawwatame yoo ta'u taate Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee Oromoo ittiin sodaachisuuf ture har'a guutuu biyyattii balaa ta'ee jira. Kanarraa waa baratuun hin danda'ama ture. Garuu yoo kanarraa waan barre har'a gocha akkanaa raawwatuun balaarraan daruudha. Kuni hubatamuu qaba. Jechuudhaan yaadni kennamee jira. Daldala siyaasaatiif lubbuu namaa galaafatuun bu'aa tokkolleen fidu jechuudhaan kan dubbatellee jira. Lammiileen Itoophiyaa Landan jiraatan ajjeecha hidhaa fi saamicha mootummaan Itoophiyaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru mormuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Caamsaa 27/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa Landan jiraatan gochoota fi dararaa hamaa mootummaan Itoophiyaa waggoota 6 oliif naannoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru. Hidhaa, saamicha, qabeenya mancaasuu, daldala siyaasatiif jecha namoota nagaa irratti ajjeechaa julmaatii fi kan biroollee raawwatu. Badii tokko malee manneen uummataa qabeenya wajjin gubanii barbadeessu, qaamota garaagaraa hidhachiisuun, haleellaa uummata nagaa irratti raawwachiisuun, duguuggaa sanyii raawwachiisaa turu. Qaamota garaagaraa kan hidhachiisanii fi akkasumas waraana isaanii waliin qindeessuun uummata irratti duulchisuun, haleellaa namoota nagaa irratti raawwachiisuun, qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka buqqaan taasisu. Qaamolee garaagaraa daangaa Oromiyaa ce'uudhaan haleellaa uummata irratti raawwatan cal'isanii itti ilaalu. Gochoota kanneenii fi kan biroollee kaasuun gochoota gadadoo kana uummata Oromoo irraa akka dhaabu sagalee isaanii dhageessisuudhaan mormii gaggeessanii jiru. Akkasumas gocha duguuggaa sanyiitii fi yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru qaamonni dhimmi ilaalu akka dhaabsisan gaafatanii jiru. Akkasumas gocha duguuggaa sanyiitii fi yakka waraanaa guutuu Oromiyaa keessatti waggaa 6 oliif raawwatamaa jiru kan sagalee dhabe kanaaf uummanni Oromoo guutuu addunyaarra jiru akka sagalee ta'uuf waamicha taasisanii jiru. Akkasumas addunyaanis gocha duguuggaa sanyiitii fi yakka waraanaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kanatti duwida galuu hin qabdu jechuudhaan. Akkasumas akkuma wanti tokkollee Oromiyaa keessatti raawwataa hin jirretti cal'isanii ilaaluun
irraa hin eeggamu jechuudhaan addunyaalleen rakkoo kana furmaata kaa'uuf tumsa barbaachisaa ta'e akka gootu jechuudhaan gaafatanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Giddugala Oromiyaa, kibba bahaa fi akkasumas lixa Oromiyaa akkasumas baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiruu fi loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu immoo booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun mootummaa rifaatuu jalaa akka galchesi ibsee jira. Haleellaa waraanni mootummaa irratti raawwataa jiru mootummaa kan baaragsee fi akkasumas baaraguu irraa kan ka'e garee wal qooduudhaan addunyaarra deemuudhaan meeshaa waraanaa kadhatuu fi akka dirqamanis taasise jedhee jira. Haala kanaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad gara Awurooppaa yoo imalu ajajoonni waraanaa ol'aanoon fiild maarshaal Birhaanuu Juullatii fi itti aanaan isaa gara Raashiyaa deemanii jiru jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ta'ullee akka hin milkaa'in keessattuu muummichi ministeera Itoophiyaa mudannoon inni hin eegin kan isa mudate akka ta'es himee jira. Keessattuu muummichi ministeera Itoophiyaa simannama isaatirraa ka'ee akka hin milkaa'in qaamonni isa simatuu qaban osoo isa hin simatin akka hafanii fi kanarraa kan ka'e miira aarii keessa galuun isaa dhagahame jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Walumaa galatti biyyoonni inni itti malee fuula akka dhoorgatan odeeffannoon maddoota garaagaraa irraa bahanii ibsanii jiru. Kanumarraa ka'uun aarii fi miira hamaa keessa gale keessaa of tasgabbeessuuf osoo of jajjabeessaa jiru gara biyyaa osoo hin deebi'in guyyaa jaha ga'ee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa Arsii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Caamsaa 27/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Arsii lixaa aanaa Heebana Arsii ganda Shophaa Bultum bakka addaa Baaruu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee irratti raawwateen loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansise. Kanaafan hedduu akka madeessa fi kan kanarraa hafte immoo ari'uun gara bakka irraa dhuftetti deebisuu odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Caamsaa 28/2025 Gujii lixaa aanaa Qarcaa ganda Heeboo Maallichaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansise. 5 immoo madoodhaan adabee kan hafe akka bittinneessee fi meeshaalee waraanas akka irraa hiikkate odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru walqabatee gama mootummaatti immoo wanti jiru mootummaan humna guddaa maqaa opereeshinii baatii tokko jedhuun bakkoota hedduutti bobbaasus waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa isaa kana milkii akka dhoogge odeeffannoon bakkoota garaagaraa bahaa jiran ni agarsiisu. Kanaan walqabatee gama mootummaatti wanti jedhame akkasumas odeeffannoon nu ga'e hin jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan ogeessota herreegaa ogummaa isaanii mirkanaa'e 540 kan hin caalle qabdi jedhamee jira. Ogeeyyiin kunniin ogeeyyii odiitii geggeessu jechuudha. Itoophiyaan biyya uummanni miliyoona 120 olii keessa jiraatudha. Garuu lakkoofsi ogeessota ogummaa herreegaa qabanii 540 kan hin caalledha jedhamee jira. Ogeessonni herreegaa fi odiitii kun baay'ina uummata biyyattiitti wal bira qabamee yoo ilaalamu kan hin jirre jechuun ni danda'ama. Biyyoota ollaatti wal bira qabnee yoo ilaallu biyya ollaa teennaa kan taate Keeniyaa baay'inni uummata isii miliyoona 46 hanga miliyoona 50 yoo ta'edha. Baay'inni ogeessota herreegaa fi odiitii isiin qabdu 65,000. Ruwaandaan immoo baay'inni uummata ishii miliyoona 20 yoo ta'e baay'inni ogeeyyii herreegaa ogummaa qaban kan isiin qabdu 6,000 oli. Kanneen wal bira qabnee yoo ilaallu Itoophiyaan baay'ina uummata isii miliyoona 100 miliyoona 20 ol qabdu nama 500 qabdi jechuun maal jechuudha? Bakka humni barate hin jirretti, bakka ogeessi barnoota hin qabne hin jirretti qabeenyi biyyattiin qabdu akkamitti to'atama? Guddinni biyyattii hoo akkamitti dhufuu danda'a? Kuni gaafii uummata Itoophiyaati.
deebiin immoo qaama dhimmi ilaaluuf kan taa'u ta'a. Walumaa galatti ogummaa kanaan qofa osoo hin taane qaamni barate ogummaa kam irrattiyyuu hanqinni guddaa akka qabu akkuma guutuu biyyattiitti kan beekamudha. Gochi kallattiin kana deeggaru immoo maqaa qulqullina barnootaa jedhuun lammiileen biyyattii barataan biyyattii hedduun barnootaan ala ta'anii jiru. Xiinxalaan siyaasaa yaada isaa nuu kenne kan maqaan isaa akka hin dhabamne nu gaafate tokko yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoonaan lakkaa'aman sababa walitti bu'iinsi bakkoota garaagaraatti jiruun barnootaan ala ta'anii jiru. Faallaa kana immoo Yuukireen Raashiyaa wajjin lola hamaa keessa jirti. Yeroo lola hamaa Yuukireen wajjin gaggeessaa jirtu kanatti bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jirutti daa'imman barnootaan ala akka hin taane yoo xiqqaate manneen barnootaa 200 ol lafa jalatti ijaaraa akka jirtuu fi barnoonni akka addaan hin cinne hojjetaa jirti. Kan Itoophiyaa immoo faallaa kanaati. Barataan barnootaan ala ta'uu waan itti yaadame fakkaata jechuu yaada nuu kennee jira. Kuni itti yaadamuu qaba jechuudhaan hedduun yaada isaanii ibsatanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee maddi odeeffannoo kana itti dabaluudhaan akka ibsetti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 3 yookaan 4 dhaabbata herreega ogummaa hin qabne keessaa takka jechuudhaan eeggataan daayirekteerii ol'aanaa boordii herreega fi ooditii Itoophiyaa obbo Fiqaaduu Aggonaafir ibsee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron haadha warraa isaatiin kabalamuun odeeffannoo miidiyaa addunyaa kana ta'ee ture. Nutullee isiniin gennee turre dabalata qabna. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron waggaa 47 haati warra isaa Bright waggaa 72. Gaafa Emmanuel Macron dhalatu haati warra isaa ammaatun heerumtee ijoollee 3 qabdi. Emmanuel Macron kan fuudhes barsiistuu isaati. Yeroo inni jaalala keessa galu maatiin isaa waan mucatti yookaan intala isiin deette jaalate se'u. Malee barsiistuu isaa waggaa 25 isa caaltu waan jaalate hin seene. Abbaan isaa barsiistuu isaa jaalatu yeroo dhagahetti bakka taa'urraa yookaan teessurraa kufuuf ture jedhama. Maarree jaalala akkamtu Emmanuel Macronin qabe jechuudhaan maddi odeeffannoo kana gaafii gaafate. Maddi odeeffannoo kana BBCdha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turan hawwii kennaa nagatti nuu turaa.